yoo gartee rakkoo wayii irraa qabaattan rakkoo kana nu goote jedha. Kanaan achitti gurraachummaa yoo taate uumaa rabbiiti namarraa buqqisuu hin dandeessu. Kan kee gartee kisinillee rabbitu uume kasiillee rabbitu uume. Ammoo gaa warroonni waan kanarra dhaabbatanii dubbatan rabbinillee gubbatti sodaadha. Haddaati kasii dubbatte malee boru qooda waan rabbi sii dura sii qoode hin beektu. Ganni yoo taate nu oli naamusoituudhaallee kabaja qabdi, safuu qabdi, uumaa qabdi, duudhaa qabdi. Oromoo mataa Oromoo wali qabdee deemti. Gabbaatee Oromoo sagalee taate ati maqaa Oromooti sagalee ta'uu fi miti maqaa kan keetiin ka biyyi badaa jirtuun jechuudha. Kanaafuu ganni kabajatu malaa fi kun nurraa hin malu sila. Ishiin nu kaleessa biyya namaa keessatti teessee sagalee namaa ta'aatiin turte hadha jijjiiraa jirti. Jijjiirama isin irra jijjiirtu kana sila maddii dhaabbattanii maaltu sirraa hanqate kaleessa nuuf jecha waa meeqa taate kaleessa nuuf jecha iyyaa turte maaltu sirraa hanqatettanii bira dhaabbattan sila. Asirra wanti tokko wanti makkiyaatillee wanti asirra dhageef. Nama yeroo baay'ee mucayyoo tana jala deemee isii hordofu tana durallee dubbatteetiin turte. Jala deemanii gaafa isiin bakka addaa deemtu suuraa duubaan kaasu. Miidiyaa kanarra fidanii ittiin arrabsiisu ittiin cabsu waan kana yoo irraa dhaabdan irraa dhaaba. Maalummaa eenyummaa isii duubarraan jiru kan maqaa isii balleessu yeroo baay'ee akkas godhu waan kanatti yaadaniiti. Kaameraa jazbaa duubatti deebisanii aduu keessa dhaabanii akkasitti isii cinaa garagaltee dhaabbattee ilaaltu. Isii akka barbaadde dhaabbattu fidanii gara hawaasa keessatti geessuun hamilee isii cabsuu barbaadaniiti bakka kanaa isii buqqisuu barbaadaniiti jechuudha. Namoota waan akkanaa kana hojjettan ammallee akka nama tokkootti isinitti dhaabbatta waan kanarraa dhaabbadhaa yookaan eebalu jennee gabbaanee miidiyaa irratti isin dubbachuun keessanii nafu jechuudha. Kanaafuu ganiti ati eenyu yoo oli hamileen kan keessin cabin dubartii hamileen cabdu yoo miti ati nama jabduudha nama kaayoo qabu nama safuu qabu eenyu ol bareeda eenyu ol beed jaalattanii jibbitanitti illee ni bareedanaanillee ganniin eenyu oli beekumsaanillee eenyu oli naamusaanillee eenyu oli. Kanaaf sitti hin dhagamin siin jechuu barbaade dabaree nama biraati laata silaa oo dubbanne laakkoinee fituu hin dandeenyu jechuudha. Wanti isiin ilmaan Oromootiin taate. Irraa kannaafi odaa tanaa gari. Yaa akkasitti dubbadhaa. Tolee galatooma ganni ko akkam jirtu fayyaa keessanii. Anaan wanta na gaddisiisaa jiru tokkotu jira. Silaa hin bitamne jennee haasofnaa. Yaa uummata rukutamaa. Uummata ajandaa hin dhabne. Sabuna kana immoo ganni rageeta. Gurraachoftee akkana jirti mucayyoon akkas jirtu sun. Dubartoonni kan ishii qeeqanii dhugaa rabbii. Dubartoonni kan ishii qeeqanii halkan uffaafa bultanii takka kaarotaan, kiyaaraan, maanqadhaan, shukkaadhaan, ableen illee isin hafe. Muuziin maa bira dabartanii dinnichaan illee isin hafe. Ganni qeeqtanii gurraachoftee jettanii. Ni rabbisee. Namni gurraachi bareedaa akka ta'e hin beektanis. Black is beautiful jetti faranjiin. Kan uumame micoota eenyudha? Rabbiidha. Ofiif himati barshiin kan uumte. Isheen unkaan isin hoolota isin sammuu qulfii kana jechuudha. Isin caalti dhugaa rabbii. Dubaay keessa isin dhugaa meeqa teessanii dhugaa 10 dhugaa 5 dhugaa 6 teessanii waan takka hin godhanne mana madaam isheen tibeeti madaama keessa galgalattan ishee dhaqxee ijaa sadii keessatti hojii dhuunfaa ishee jalqabdi. Xiqqishoos taate suuqii banattee suuqii ishee hojjechaa jirti. Isin caalti ishee. Sirriitti isin caalti dhugaa rabbi. Fiitarii fayyadamtee yaa fayyadamtu mirga ishee. Hai. Maa nama nyaattan siin? Maa nama nyaattan yaa uummata TikTok irraa? Rabbi. Dubartoota halkan uffaafa bultutu guyyaa asirra taa'ee nama qeeqa. Ganni qeeqan gannu geessan. Ishee keessanii isin amma uummata qulfii. Dhugaa rabbii ishee keessanii amma isin. Amma ijoolleen tun araarameen namni walitti dhaquudha. Muka nyaadhaa. Uummata dhoqqee. Uummata tiiktookii kanarraa uummata dhoqqee. Dhugaa rabbii immoo tokko. Mahammadoo Saudii keessa jirtu. Biyyee nyaattu ati. Guyyaa hoola duuba kaachaa oolta. Baraasan keessa ooltaa galgala dhuftee dubartii qeeqxa. Viidiyoo dubartii irraa waraabdee viidiyoo dubartii kan akkasitti isinuma dadhabne dhiirota Saudii keessaa. Dhiirota sammuun qulfii, buhoo, horiiwwan. Nama qeeqxanii umurii amma nama qeeqxanii biyya keessanitti galtanii osoo hojii dhuunfaa hojjettanii. Maali uummanni ajandaa namni isin maali uummanni xushaa laachuu uummata sammuun duwwaa uummata tiiktookii kanarra torbee darbee amantiidha wal qooddanii gandummaatti du'aa biyya boolla keessatti nyaattanii du'aa gadi garagalchitanii maal gootanii amma immoo ganniitti garagaltan. Ganni isin caalti dhugaa rabbi gurraachoftullee isin caalti namaa jechuudha keessa madaalan malee baay'ee madaalan. Okkanaa beennis nama lee oduu taatee bara minniiwwan jechuudha minniiwwan kaleessa dhalatti. Furiiwwan
barumsaa qabdu. Beekumsaa qabu. Sammuu qaban garuu itti fayyadamu. Shamarran akkana jirti. Iddir masalachuun dubartoota mana bashoo gootanii tamartii iddoo bara biyya tokko baay'ee bisiista. Muudin keessanii corroba dhugaa. Corroba baay'ee tokko nama corroba. Of nama jibbisiisa. Wadalaa yaalinna. Ani immoo guyyaa tokko isinirraa tan deebisa qaba. Lapheena cabsiisaa jirtansi. Hin qeeqinaa bakka nama yaa jiraattu miliyoon jireenya ishee. Halaas. Maal jedhu uummanni xushii alaachuu Mahammadoo warra hoolaa eegdu taa'inurraa hin qeeqinaa. Albaa muuxiif tura. Albaa ilmaa albaatan of keessaa fixattanii jirtan bakka silgaa muudin keechan biyya corrobee jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyotti nyaabatu. Akkam jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyoo isin jechaa egaa warroonni chaanaala keenya kiyyaa faaraa taatan sabskraabii gochuun nu jajjabeessaa isin jedha akkasuma akka har'as maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu kayaa ajandaa deemaa jiru kan argaa jirtanii akkuma viidiyoo irratti dura ijoolleen keenya obboleewwan keenya jedhan irratti akkasuma immoo ganniinis dubbatteerti jechuudha. Innaa mucayyoo kanarraa gadi bu'aa dhugaa dubbachuudha fi yoo kan qiimii itti qabaattes ta'e viidiyoo ishii ilaalina suuraa isheetis olii gadi nuufina bakka yoo irraallee hin barbaannu itti isheetti naafne ittan malee uumaa rabbii irra seenna uumaa waaqayyoo keessa seenina jechuudha. Innaa obboleewwan kooyi surmaa ani naan jaa'ibu bara. Sila ganni takkitti agartanii biyya hunduma gurraachaa beejool wayyaa warra miidiyaa kana. Warra miidiyaa kana maal taatanii isin Afrikaan keenya hunduma isaa mati haadha abbaan kee gurraacha yaa kiblaa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Beemma dhaqii galiilaan galimeetam atas jirta kaa ichaaree eessatti agartaa mati malee. Ofii yoo biyyaa baatu akkam jirta. Dhugaa waaqa isiniin jedha haati abbaan keessa nama gurraacha. Zariin keessa hundi isaaniitu gurraacha warroon akkasitti arrabsaa ooltu sun jechuudha. Gurraachi immoo waaqayyoo namaa kenna isaa nama arrabsinu. Gurraacha ta'ee diimaa ta'ee waan fe'ee ta'ee waaqayyootu nama uuma. Ishee ofii uumatte sijjammar ganni dhugaa rabbii hin bareeddi. Rabbi naannatu hin bareeddi. Kaameeraa amma kaameeraa micaa'uutti akka gurraachetti malee isheen amma hunda gurraatti miti. Kaameeraa micaa'uutti. Qooyfachuu. Warra amma asitti dhiichistu kun gaafa galtee agartan dhugaa waaqayyoo gaafa galtan agartan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ani dhugaa isinitti mi'aarri ani garuu umaalleen jedhu diimtuu akkasittis mati bakka umaan jedhu diimtuudha. Akkuma nama jiru kana gaafaan galu bulluquma ta'ee gale. Aramoo kana fakkaadhe. Dhaggeeffadhaa dhugaa isiniin jedha. Abbee na qal'isesi na diimesesi garuu gaafan asii dhaqee torbee lama taa'u. Abakkaa kaayee gaafan galu san namumti hundumti kun natti gurraacha anatti daddaalacha maaloo daa'imti maal haalachuuftiin jedha maaloo namni maalatti gurraachaan jedha. Anis gaafan torbee lama gootu akkasumatti an deebi'e isaanuma fakkaadhiga akkasumatti deebi'e jechuudha. Maaliif somnaa ijoollee maaliif fiifeetalee ofii attaallaltanii akkasuma immoo manuma madaama keessatti jechanii aduu fi qorri jiru kanatti xiqqoo ishee bifa yarattanii hattanii akkis of dhiisaa dhugaa isiniin jedha jechuudha waan akkasiisan dhiisaa dhugaa rabbii jechuudha. Gaafa galtan agartan hunda keessanii jechuudha irraan argitan. Amma ganni iddoo galte hin jijjiirtu isheen bifa ishee jechuudha. Akkan gurraatti waan ta'eef hin jijjiirtu. Garuu ijoolleen xiqqoo asitti dikkoo waan diimachuu taatee bifa ishee qabte gaafa galte sirii kana caalaa cilee taatan isin jechuudha. Rabbi cilee isin haa godhu inshaallah. Akkamitti namni uumaa namaa keessa seenii nama arrabsa rabbii keessaniidha. Sodaattanii waaqayyo kan isin uume sodaattanii uumaa keessanii sodaattanii akka amantaa keessaniitti waaqayyoon immoo teessanii isin haa deebisu. Kan isin akkas warra akkas gootan sun jechuudha. Amshir gannii koo hundumtuu hin darba ilmi namaa bineensa waan ta'eef bineensa irraa adda takka hin jiru namni kun jechuudha. Dhugaa rabbi bineensa wayyaa barre ilma namaa kanaa mannaa bineensa bosonaa washe. Akkasii obboleewwan koo gannii koo amshirsiin jedha. Akkasuma warroonni chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuun jajjabeessaa yaada fi qeeqa qabdatan immoo komenteetti barreessuun dagatinaa isiniin jedha obboleewwan koo. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemuutti immoo viidiyoo tanaan turtii gaarii isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabajaa hundumti keessaniyyuu immoo wal jajjabeessuu yaadaa isiniin jedha obboleewwan koo nagaa ta'a.